isinii ta'e eessaa dhuftan? Maqaan koo Taabotee Diidoon jedhama. Dhaloonni koo Waamaa Galoorra garuu as keessan jiraadha amma waggaa 7. Ishii maaltu isinii ta'e? Wanti naaf ta'e waa Waaqayyo naaf godhe dubbatamee sin dhumu, odeeffamee sin dhumu keessaa sa'aatiidhuma eeguuf jecha dhugaa ba'a. Waa Waaqayyo naaf godhe lafa kanarratti. Ani yeroo baay'ee waggaa baay'ee fi duddi koo na dhukkuba. Jammarumanii dhala godhachuurraan ka'ee duddi koo na dhukkuba. Mana yaalaa nan deema, waldaas nan dhaqaa, raajotas nan kadhachiifadha. Umuriidhaan mucaa koo irratti da'ee dhukkubsadhe umurii waggaa 24dha. Hangafa mucaa koo irratti duddi kun na dhukkube humnaa olii. Eddasii kaaseen baddu baasan ta'e miti naannoo waggaa 8 asitti oliin jedhu gadiin jedhu wambarii irran taa'u waldaa yoon dhaqellee yoo wambarii mataasaa danda'e malee iddoodhuma mijataa hin taa'u taanaan ka'een gala. Filannoon koo maali yaa Waaqayyo maaliif nan agartu laata namni waan gurguddaa irraa fayyaa jedheen Waaqayyoon nan qoran ture. Nan kumadha Waaqayyoon yeroo baay'een kumadha. Namni amma koo waldaan deemne iyyuu namni dhimma isaa deemu iyyuu waan gurguddaa irraa fayyaa maali yaa Waaqayyo maaliif ati umurii koo kanatti dubartiin mana ishee keessatti yoo mana ishee xaragatte bareeddi ani harka ijoollee kootii nyaadha. Ijoolleen koo yoo mana dhufuutti ga'ani maali jedhee Waaqayyoon kumadha. Waan itti isa qayyarus immoo nan dhabe. Waaqa kana immoo beeka akka inni guddaa ta'e waan itti isa jijjiiru nan dhabe. Iddoo biraa ifaa dhaqeen amana faan jedhee murteessaa yeroon jedhu immoo waaqa koo akkamittan gana yoo nana ilaaluuf ilaata amantii kootu ga'aa miti jedheen Waaqayyoon gaddisiisa. Okay, baay'ee sin dhukkuburraa kan ka'e amma amantii keessa dhiistanitti iyyuu sin geesseeraa jechuudha. Ishii sanaa booda maaltu ta'e? Amma dhiisutti dhaqee waldaa gurguddaas dhaqee kadhadheeraa gastaawustiis gadeeraa eessa waldaa maqaa dha'uu yoon baadhee hin didee akkuma carraanii waldaa kana dhufe torbanarraallee waaqeffannaadhuman dhufe facaaseerra dhufeen argee waldaa kana mucaa koo tokko taddanaa suuqii qabdii meechi kitaaboo koo fayyuu dandeessaati namni Waaqayyoo baay'ee kadhataa maali laloo waldaanuma lakkaana faanii kennaanaaf kenne laataa ta'a laata Waaqayyo dhukkuba kana haa taa'u naannootti na waamuutti ka'eera dhuguma narraa jijjiiramaa jedhee nanoo nan dhufee waaqeffadhee torbanarraa dhuma simbilooman dhufe anoo dura isaa facaaseerra dhufee kadhadheen naa kadhattanii waaqeffataan oolee. Daariitti garuma isinii ta'etti nanna yeroo fayyitan sana akkamitti isin fayyise Waaqayyo? Waaqayyo yeroo na fayyise biirootti sin arganaan jettanii edda uummanni galee naaf kadhattanii waan baay'ee natti dubbattanii. Achi kadhadheen galee galgaluma gaafa sanaanii nan rafe. Okay, gaaffii tokko na gaafattee turte. Gaaffii akka hangarraatti baay'ee kadhadheera waggaa baay'ees deddeebi'eera. Waaqayyo yookaan waan anarra jiru salphina koo natti himi. Yoo waan si gaddisiisee harka koorra jira yoo ta'e fuula sabaatti na salphisiiti. Ceeqoo buufadheen gara keettaraa namaa maaltu harka jira maalan si gaddisiise maalan baadha fayyinaaf yaa Waaqayyo jedheeni kadhadhan ture. Okay, ishii amma gastaawusii kana keessatti jechuudha gola kadhataa keessatti Waaqayyo dhoksaasitti dubbatee moo dubbanne? Dubbateera. Ishii maal amma fakkeenyaaf fagoo gara siitu hin dhaqiini gaafuma sana keessatti sinii keessii dhuma maatii keellee dhukkubsatta ati naan jettanii sirrii dhuma keessii ani hin qabu abbaa warraa kootu deddeemaa isuma warraa yaadee ka'een yoonni ka'ee iddoo hojii kanatti waan tokko faa rakkate jedheen boo halkanii guyyaa karaa saafaan immoo qoramaan siniin jedhee achumaan naa kadhattanii inni waan mataasaa danda'ee qaba naan jettaniitu dudda koofis naa kadhattanii garaa koofis naa kadhattanii galgaluma gaafa sanaa kaaseenii boqonnaa argadhe. Garuu biiroo sana keessatti yeroo asii baatu galtee maal taate dha? Fayyitaa. Ishi galtee raftee moo rafe? Rafe. Injiru amma isa. Wanti tokko hin jiru maaltu narra jira maaliif? Waaqayyo galata fi seeqarra nama hin jiru.
Okay, amma waggaa meeqaaf sin dhukkuba? Waggaa 24 kan natti cime naannoo waggaa 8ti kana akka daa'ima kooti. Amma eengedda torbee kana atti numa baattu. Hanga torbee kana asitti garuu torbee har'aatti lafuma inni bu'e nan dhabe. Wow. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma homtuu hin jiru isin. Wanti tokko hin jiru. Haleluuyaa. Iddoo ciisichaallee adda baafannee firaashiin naaf hin ta'u muka gogaarra rafa. Haleluuyaa. Gaafii immoo ati rafedhee inni lafa rafa wal birallee rabnu danda'een ciisu. Waaqayyo kanatti Waaqayyoon galateeffanna sabni kun Waaqayyoon galateeffanna illee kutaa Waaqayyoon galateeffanna. Haleluuyaa. Isaaf xinnaata galatii namni galata qabu. Okay, amma durga jettee hojjechuu hin dandeessu. Injiru gaafa nasii kaase dafinoosa kellaa namaa keessa dhaqee ciree mana koomii cadhee siree waan hundumaa fagaffagee maanni jedhee edda gaafa sanaatti hankoo daggala qabu daggala kellaa namaa waleedhaan ciree gachiree hojiin hojjedha durnatti tola. Eddasii bakka wanti tokko narra hin jiru nan fayyee galanni gooftaa kooma. Ati si fayyita nama Waaqayyoo namni galata qabu. Egaa abbaa isaa galee fi nama isa qaqqabee malee waa tokko hin galle har'as kan amantanii dhuftan har'as sinimmaan kan jobsitu har'as kan dadhabame harka Waaqayyootti ganama kana hin danda'ama. Kan amanta duwwaana wajjin ta'e hin danda'ama Waaqayyoof. Ameen haaliyyoon hin danda'ama jedhana wajjin. Jangan sodaatila Waaqayyoof hin danda'ama dhabadhabayyu. Ameen haleluuyaa. Hiriyyaan sirraa bade kan hiriyyaan sirraa soqqee firri kan si gadeedhaa galgala kana ganama kana kan amanta duwwaan siif hin danda'amu Waaqayyoof garuu hin danda'ama. Ameen haleluuyaa. Okay, ishii dhumarratti ergaa dhaloota kanaaf yookaan waldaa kanaaf qabdu qabdaa laata? Qabee ergaan ani dhalootaaf qabu dhalootas ta'ee ga'eessas ta'ee yoo dhiphuun hammam sinirra ture Waaqayyoon hin dagatina Waaqayyo naman dhiisuun jedha darbitanii immoo adda kan waldaa kana iddoo baay'ee deemeera qarshii kaffalee maal jedhee waa aarsaan hin kaffaliin hin jiru adda kan mana kana iddootti fayyinaa iddootti baa keessa sinirraa gatu hin dagatinaan jedha namootaan. Galata fidaa gooftaadhaaf galata fidaa. Waaqni isa si fayyise irraan seessin irraan fagaatiin galata kennii fi itti maxxanii sattu wajjin jechuudha. Waaqayyo nagaan si wajjin haa ta'u dhaqi.